Laafina lafee kan jedhu ilaallata. Laafina lafee yookaan osteoporosis maaltu fidaa? Ibin jalqaba maal jechuudha? Maaltu fidaa? Akkasumas furmaanni maalii? Akkuma waliigalaatti waa'ee kanaa maal beekuu qabna kan jedhu akka armaan gadiitti waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniidha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaabaa bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Akkasumas waa'ee fayyaa ilaalchisee gaaffii qabaattan koomentiin jala naa kaa'aa ilaaleen isin deebisa. Amma gaasumaan gara barnoota irraa kan laafina lafee yookaan osteoporosis jedhutti deemna. Laafina lafee yookaan osteoporosis kan jennu kun egaa dhibee lafeedha. Dhibee lafee ta'ee immoo cimina lafee hir'isuun lafeen namaa salphaatti akka cabu kan taasisudha. Waama caba lafeen finnetu salphaamatti cabsachuu. Yeroo baay'ee hanga lafeen cabutti mallattoo ifa ta'een mul'isu kan hin agarsiisu. Namoonni baay'een akka osteoporosis yookaan laafina lafee qaban hin beekan hanga cabanitti. Dhibeen kunis yeroo hedduu kan inni mul'atu namoota umurii irraa gadi yookaan dullooman birattidha. Wantoota laafina lafeef yookaan osteoporosis nama saaxilan keessaa umurii irraa godhan bira kan jalqabaa. Keessumaa umurii waggaa 50 ol kanneen ta'an biratti baay'inaan mul'ata. Garbiraan saaladha. Dubartoota keessumaa yeroo marsaan laguutti dhaabbatu kan post menopausal stateetti more commonly mul'ata. Dubartoota marsaan laguu dhaabbate. Isaanis kan waggaa 45-50 booda jiran jechuudha baay'inaan. Dhiira caalaa dubartoota irratti mul'ata. Akkasumas maatii keessaa nama laafina lafee qabu yoo jiraate, maatii abbaa fi haadha kan maatii keessa namni laafina lafee qabu jiraate amala qacceedhaan deemuu qaba. Akkasumas hanqina kaalsheemii, hanqina vaayitaamin D, sochii qaamaa gahaa taasisuu dhabuu. Yeroo hedduu sochii qaamaa osoo hin godhin callisanii taa'uu kan ciisuun dabarsuu, tamboo xuuxuu, alkoolii baay'inaan fayyadamuu, qorichoota tokko tokko kanneen akka isteroodii jedhaman kanneen akka piridiinsooloonii fa'aa, hormoona tokko tokko yeroo dheeraaf fayyadamuu, akkasumas dhukkuboota kanneen akka dhibee sukkaaraa, dhibee taayiroodii fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kun egaa akka lafeen namaa laafu yookaan osteoporosis godhatu taasisu. Keessumaa egaa inni guddaan umuriidha. Umurii waggaa 50 olii. Akkasumas dubartoota erga marsaan laguu irraa dhaabbate kan post menopausal state. Inni garbiroo lafee qaama keenyaa keessaa lafee qabdu caalaatti osteoporosis yookaan caba lafee sababa osteoporosis laafuu lafeedhaan dhufuuf saaxilamaa jennee ilaalle kan jalqabaa lafee mudhii hip kan jennu lafee mudhiirra jiru kan akkasumas lafee dugdaa. Lafee dugdaa kan spinal cord keessatti argamu vertebrae kan jennu akkasumas immoo lafee harkaa. Lafee harkaa keessumaa kan barruu harkaa wrist joint isaan kun lafee caalmaatti saaxilamanidha. Fayyaa lafee keenyaa akka waliigalaatti eeggachuuf maal gochuu qabna kan jedhu inni dhuma. Osteoporosis yookaan laafuu lafee dabalatee fayyaa lafee keenyaa maal yoo goone eeggannaa kan jedhuu fi kan jalqabaa kaalsheemii gahaa argachuu. Kaalsheemii gahaa. Kaalsheemii gahaa kan nuti argannu nyaata kaalsheemii qaban nyaachuudha. Kanneen akka aannan loonii fa'aa, oomisha aannanii kanneen akka itittuu, qurxummii, raafuu fi kan kana fakkaatan nyaachuu. Wantoota kaalsheemii qaban fayyadamuu. Akkasumas vaayitaamin D gahaa argachuu. Vaayitaamin D gahaa argachuun ijoollee amma ganama ifa aduutti kan nuti baasnuuf akka isaan vaayitaamin D gahaa argataniifidha. Vaayitaamin D immoo akka qaamni keenya nyaata keessaa kaalsheemii ofitti fuudhee ofitti xuuxee absorbi godhee jechuudha lafee jabeessuuf gargaara. Vaayitaamin D gahaa argachuu, ifa aduu sirriitti argachuu, nyaata vaayitaamin D qaban kanneen akka tiruu, hanqaaquuf qurxummii nyaachuu, sochii qaamaa gahaa gochuu, tamboo xuuxuu dhiisuu, alkoolii xiqqeessuu yookaan dhiisuu. Kun egaa fayyaa lafee keenyaaf wantoota fayyadanidha. Namoonni immoo riiskii faaktarii qaban namoonni saaxilamoo ta'an kanneen akka post menopausal state erga marsaan laguu dhaabbatee alkoolii yeroo hedduu dhugan, tamboo hedduu xuuxan, umuriin kanneen raagan darbee akkasumatti illee darbee cheekaappii yookaan ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.